Yeroo hunda fuulduraatti ba'uuf digrii si hin barbaachisu. Kolleejjii malee akkamitti milkaa'uu dandeessa jettanii yaaddu? Galanni Waaqayyoof haa ta'u, karaaleen guddaa itti taphatan hedduudha. Gorsa tokko tokko kunooti. Kolleejjiin muuxannoo ajaa'ibaa ta'uu kan danda'u yoo ta'u, digrii xumuruun jireenya nama tokkoo keessatti yeroo boonsaa tarii itti dhaga'amuu danda'a. Garuu muuxannoon barattoota nama hundaaf miti. Namoonni tokko tokko yuunivarsiitii mooraa keessatti yeroo guutuu barachuu hin barbaadan, kaan immoo tasuma barachuu hin barbaadan. Kaffaltii guddaa kolleejjiiwwan mooraa gaafatan yoo sitti harkifte, yookiin akkamitti kolleejjii malee jireenya gaarii akka jiraatu yoo yaadde. Oduu gammachiisaa ammallee digrii malee milkaa'uun ni danda'ama. Kolleejjii malee akkamitti akka milkaa'uuf karaaleen gurguddoon 12 kunooti. Tokko. Jalqabuuf gonkumaa dafee miti. Reefu waggaa 18 guutee kolleejjii akka hin deemne murteessites, waggaa 40 rukutee yeroon jijjiirama akka ta'e hubate, karaa haaraa korachuu jalqabuun gonkumaa dafee miti. Kanaafis Google hiriyaa keessan isa guddaa haaraadha. Hojii haaraa fedhii qabdu kamiyyuu irratti odeeffannoo barbaadi, ogummaa addaa hojiin waltabatu barachuu irraa eegale, kan akka koodii hanga akkaataa namoonni eebbifamtoota hin taane biroo akkamitti akka raawwataman dubbisuuti. Waan jaallatu hojjechuuf kaffaltii argachuuf waggootaaf akkasii hafe yoo sitti dhaga'ameli, gorsa daldalaa ta'uus ta'e appii haaraa kalaquu haa ta'u, amma jalqabuun faayidaa argachuu dandeessa. Daldaltoonni tokko tokko balali'uu 23ffaa yookiin 24ffaa isaanii irratti. Yeroo jalqabaaf qormaata ogummaa fudhatu milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Kanaaf ammuma jalqabii muuxannoo yeroo yeroon isaa gareetti milkaa'uuf si gargaaru argatu. 2. Hojiiwwan digrii hin barbaanne ilaali. Kolleejjii malee karaan milkaa'uu maali jettanii yaaddu? Hojiiwwan hedduun kan akka to'ataa tiraafikaa qilleensaa, gargaaraa ilkaan, qorataa fi illee barsiisaa akkuma hojjetan leenji'uuf karaa akka kennan yoo dhageessan. Kanaaf hojii filate irratti ogeessa ta'uuf kaffaltiin siif kaffalama. Ogeeyyiin biroo tasuma digrii hin barbaachisan ni abbootii qabeenyaa, hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata jalqabaa, leenjisaa ispoortii, istaayilistii fi hedduu yaadi. Dabalataan, hojiiwwan akka aadaa digrii irratti si'eeffatan illee amma namoota biroof kalaatti akka dhaqqabamu taasisaa jiru. 3. Akkaataa itti gurguruu fi mariisisuu baratu. Sadarkaa olaanaattilee hojiiwwan hedduun addunyaa daldalaa keessatti dandeettii namni tokko daldala haaraa hawwachuu, gurgurtaa fi oomisha inni dhiyeessuuf kaffaltii yookiin kaffaltii fooyya'aa irratti mari'achuu, marii irratti naanna'u. Artistoonni, muuziqeessitoonni fi abbootiin qabeenyaa of danda'anii hojjetan illee tafa kana irratti karoo ta'uu qabu. Oduu gammachiisaa barachuuf digrii kolleejjii si hin barbaachisu. Ogummaawwan kana karaa salphaa ta'een qabachuu jalqabuu dandeessa. Uffata hin barbaachifnee fi meeshaalee elektirooniksii durii eBay irratti tarreessuun irraa eegale, hanga agarsiisa wayinii irratti suuqii dhaabuuti. Akkasumas, yeroo dhiyootti waliigaltee kiraa irra deebitee mallatteessuu yoo barbaadde, mana jireenyaa kee, liizii konkolaataa yookiin bakka waajjiraaf haa ta'u. Akka karaatti itti fayyadamii dandeettii marii kee fooyyessuuf dhiyeessii banaa gochuu fi abbaan qabeenyaa akkamitti akka deebii kennu ilaaluudhaan. Aartii marii toora intarneetii irratti ol dubbisiitii yeroo dhiyootti dandeettii kee qormaata keessa galchuu jalqabi. Bakka hojii keessaa fi ala waliigaltee gaarii irratti mari'achuu yoo beekte damee hojii kee hunda keessatti si fayyada. 4. Neetwoork keessan bal'isaa. Taateewwan neetwoorkiing magaalaa keessan keessatti argaman irratti hirmaadhaa, webinaars fi hangouts onlaayinii irratti hirmaadhaa, taphattoota ijoo miidiyaa hawaasaa irratti barbaadaa fi hordofaa, garuu isaan waliinis wal quunnamaa. Fed miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maqaa beekamaa ta'aa, LinkedIn, Facebook fi Twitter fayyadamuun maqaa mataa keessanii ijaaraa. Osoo hin beekin konfiraansii fi taateewwan hawaasummaa irratti affeeramuu dandeessa, kunis bakka guddaa karaa milkaa'ina kee kolleejjii malee guddisuuf siif ta'a. 5.
Gorsaa barbaadi. Nama dhuguma dinqisiifatu yoo argate, gorsaa kee akka ta'u gaafadhu. Ji'a sadiitti al tokko qofa buna dhuguuf yeroo argachuu danda'u, garuu si ilaalaa akka jiran beekuun qofti yeroo kee akka qindeessitu si kakaasuu danda'a. Kanaaf yeroo dhuma irratti wal argitu waan haaraa itti himtu qabaata. Akkamitti doonii irra isaan galchuu dandeenya? Hojii isaanii isa haaraa irratti yaada bilisaan isaaniif kenni. Aappii yookiin oomisha haaraa qorannoo isaan barbaachisu haa ta'u, yookiin qorannoo gabaa namoota umuriin isaanii keessa jiran gidduutti gochuu qaban haa ta'u. Jijjiirraa ogummaa dhiyeessii namoota dhiibbaa qaban waliin hojjechuu barbaadan argachuu dandeessa fi si gargaaru. 6. Dubbisi. Koorsii kolleejjii hedduun dubbisa baay'ee barbaadu. Kitaaba barnootaa irraa kaasee hanga waraqaa qorannoo hanga oduu guyyaa guyyaa addunyaa ogummaa irraa dhufuuti. Kaffaltii barnootaa osoo hin kaffaliin yookiin qaama sagantaa idilee ta'uuf osoo hin mallatteessiin, kana hunda bilisaan gochuu dandeessu. Kaardii mana kitaabaa argattanii mana kitaabaa bulchiinsa magaalaa naannoo keessanii fayyadamuun kitaabota ijoo fayyadamuu qabdan ajaju, yookiin toora intarneetii irratti barbaadaa. Naannoo fedhii ispeeshaalistii keessanii barbaaduun taree dubbisaa kan darbatu yoo ta'u, kitaabonni harka lammaffaa gurgurtaaf dhiyaatan mana kitaabaa mooraa yuunivarsiitii naannoo keessanii keessatti illee jiraachuu danda'u. Isaanis osoo baratuu hin tahin daawwachuu dandeessu. 7. Siminaan hojjechuu. Yeroo simtee hojjetu maaltu galmaan gahuu akka dandeessu daangaa hin qabu. Yoo duraanuu hojii keessa jirta ta'ee fi hojii kee hin guddifne ta'e, guddina dabalataa akka si dandeessisu itti gaafatamummaa kee irra deebitee qindeessuuf yaali. Hoogganaa kee waliin haasa'i, yeroo tokkotti maallaqa argachuu fi hojii guddisuu akka barbaadu ibsi. Kaka'umsa akka qabaattuuf maqaa hojii kee irra deebi'anii hojjechuu danda'u. Yoo hin taane immoo gahee haaraa kan kallattii dadhabbii yookiin guddina hayyamuu barbaadi. Yoo gahee amma qabdu keessatti itti quufinsa argachuu dadhabde hin rifatin. Daqiiqaa 30 torbanitti al 5 fudhadhu yeroo kana of guddisuuf kenni. Sun ogummaa haaraa kakaramuu danda'u kan akka tuqaalee barreessuu, afaan tokko barachuu, koodii barachuu, reezumee kee irra deebitee hojjechuudhaan kallattii kakaramuu kan dandeessu of fakkeessuudha. Yeroo dhihootti karaaktii dabalataa fi hojiin simaan kun bu'aa ni argamsiisa. 8. Humna intarneetii fayyadamuu. Barreessaa bilisaa yookiin hojjetaa virtual ta'uu irraa eegalee hanga dhiibbaa miidiyaa hawaasaa ta'uutti, namoonni baay'een amma ogummaa addaa tokko malee fi digirii kolleejjii malee toora intarneetii irratti hojjechuu irraa maallaqa guddaa argachaa jiru. Akkasumas hojjechiistonni hedduun guyyoota leenjii garee toora intarneetii fi jireenya dhugaa irratti si affeeruu fi hojii kee ni kakaasu. Kanaaf karaa yeroo hunda miiltowwan hojii toora intarneetii biroo wajjin wal baruuf fi badhaasa hammachuu qabda. 9. Mirkaneessa argachuu. Filannoon sagantaa digirii sagantaa ragaati. Sagantaan ragaa sagantaalee leenjii yeroo gabaabaa yeroo baay'ee yeroo digirii kalaa siktaa fudhatanidha. Yeroo siktaa ji'a 2 keessatti ragaa tokko argachuu dandeessa. Akkasumas maallaqa siktaa baasuuf karaa'u. Sagantaan waraqaa ragaa ogummaa fi muuxannoo hojii murtaa'eef barbaachisaa ta'e akka guddifatu si gargaaruu danda'a. Hojiiwwan industirii adda addaa kanneen akka eegumsa fayyaa, bulchiinsa fi itti dabalatee hojiiwwan haaraa kanneen akka bulchiinsa miidiyaa hawaasaa, SEO optimization fi copywriting utuu hin jedhin, kun hundinuu bara ammayyaa intarneetii irratti hundaa'e kana keessatti ogummaawwan fedhii guddaa qaban. 10. Leenjii hojii irratti kennamu. Hundi keenya nama jalaa jalqabee ol qabee hojjete ni beekna. Akka istaayilistii rifeensa mataa gosa maallaqaaf jecha rifeensa dhiqachuu jireenya jalqabe. Hojii daldalaa hedduu keessattis kanuma. Hooggantoonni daldalaa fi gorsitoonni yeroo baay'ee jireenya kan jalqaban bakka suuqii irraa ture. Mariisistoonni olaanoo yeroo baay'ee bilbila deebisuu jalqaban.
Hojii amma hojjetu irraa maallaqa argachaa osoo jirtu, leenjii galmaa'uu dandeessu yoo jiraate hoogganaa amma qabdu gaafadhu. Torbanitti galgala tokko yookiin lama, yookiin ji'aatti guyyaa tokko illee, ogummaa haaraa barachuu fi gahumsa haaraa argachuuf si gargaaruuf gahaa ta'uu danda'a. Kunis lamaan isaanii iyyuu yeroon mindaa kee ol dhiibuu fi miira kaayyoo ifa ta'e siif kennu. Gudha tokko. Fedhii kee hordofii ogeessa ta'i. Namoonni yeroo hunda gosa mana nyaataa fi mana dhugaatii keessanii dhaggeeffatu. Yoo akkas ta'e dhaggeeffattoota bal'aa bira ga'uuf biloogii nyaataa jalqabuu yaadi. Superbowl irratti obsessive taatee jirtaa? Guyyaa guyyaan miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee isaa barreessuun haasawa keessatti sagalee kabajamaa ta'a. Guyyaa guyyaan seenaa miidiyaa hawaasaa mata duree fedhii keessaniin waltabatee jiru irratti maxxansa lakkoofsi hordoftoota keessanii dabaluu mala, dhumarratti maxxansa ispoonsara ta'e akka hojjetan kaffaltiin siif kaffalamuu danda'a. Gudha lama. Digirii onlaayinii yaali. Yoo gufuu barnootaa qabaatan, kan akka yeroo barachuuf isin barbaachisu, yookiin baasii digirii kolleejjii, sagantaa digirii onlaayinii kan akka kanneen wooppeelpleen dhiyaatan yaali, kunis mana ta'anii digirii akka baratan isin dandeessisu. Barnoota irraa bilisa. Barattoonni daree xixiqqoo onlaayinii tilmaamaan barattoota 25 qaban keessatti baratu, kunis piroofeesaroonni fedhii barattoota tokkoon tokkoo isaanii irratti si'eeffachuu akka danda'an mirkaneessuuf. Tokkoon barattoota yeroo barnoota isaanii jalqaban irraa eegalee gosa sagantaa dhuunfaa ta'e muudama, innis hanga barataan sun eebbifamuutti gahee sana keessatti tajaajila. Gosaan sagantaa barattootaaf deeggarsa dhuunfaa ni kenna, gaaffii barataan qabaachuu danda'u kamiyyuu ni deebisa, filannoo koorsii irratti ni mari'ata, akkasumas barataan yeroo barnoota isaanii hunda ni jajjabeessa. Kun hundi yaada digirii tokkoof barachuu kallattii hawwataa fi qaqqabamaa taasisuu danda'a osoo siif ni danda'ama jettee yaadee hin beekne ta'ellee.